Ashama ijoollee Oromoo baga jiraattan jecha dhugaa dubbachuudhaaf haalli obsaan keessa jiru waan baay'ee nama gaddisiisuu fi namni arga barbaadu hin arganne sun har'a garuu karaa irratti namni barbaade isa argaa oola jechuudha. Duraan namni kun yoo dhimmaafuu tajamtee yoo barbaadde argachuu hin dandeessu jechuudha. Nama qaalii ture jechuu barbaadeeti. Har'a garuu abbaan argeetu karaa irratti argaa deema jechuudha. Haasaa isinitti hin guddisu. Viidiyootti aanu kana miidhaggeeffadha. Hedduu nama gaddisiisa du'aa godhaas. Yoo qarqaarsa barbaachise bira akka dhaabbannuun dhaamsa kiyya jechuudha. Amma viidiyoomatti isin dabarsa. Baay'ee garaatu nyaati baay'ee tokkoon gaddean. Dhageeffadhaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoon addunyaa gubbaa jirtan hundi keessanuu har'aan tana obboleessa keenya Obsaan Maddiin bira jirra. Obsaan Maddiin isin hundinuu ni beeytanii akka dhukkuba jiru ni beeytanii waa hundaa waan argu jirtanii jechuudha. Amma nuti riyaaliituma jirtu xiqqoo isin agarsiisuuf. Amma Obsaan anagee qabdaan. Nagee. Na beeyta? Ninge. Eenyu? Hamza. Hamzaadha. Eessa jirta amma? Ani kanin jiru amma baroodan jira. Barooda jirta? Maal godhu jirta? Barooda irraa hojiitti jira. Maal daleeti? Hojii waa'ee gartee gara diin islaam irratti. Uummata gara diin islaamitti kakaasu. Ati har'a huurii jechuudha. Huurii waan bishaan akkana gunnubsanii hidhan huurii akkana gunnubsanii bishaan itti aansanii jechuudha. Hidha bishaanii guddaa jira jaanii. Hidha san keessa maaliif seentame? Hidha san keessa wanni ni seena. Ani kanin achi deemee barachuuf. Hidha bishaan yoo duute yoo bishaan maaf darbite? Bishaanitti wanni ni darbeef akka gartee Nabiyullah Yuusufiin ta'a. Inni gartee fakkeenya nuu ta'ee dabre yeroo takka namni salaata subii qabuudhaaf ni rakkisa. Bishaan ni qabbanaa ja'a. Gariin bishaan ni oowwa ja'a. Kanaaf wanni kuni akka gartee khasalaana akka nama gartee salaata heefatu hin taane kan itti giddu. Fakkeenya yoo duute yoo namni sibiila hin jiru yoo bishaan guddaa sana yoo duute yoo. Duu fakkeenya namaa ta'eetiin dabraa jihaada. Akkas bulayyaa fayyaa. Bishaan guddaa jechuun abbaan fedhe keessan seenatti dhaqee if darbee kana Yuusufiin taa'ee itti if darbee achi namni lubbuudha qabe jechuudha. Namni kun hedduu dhukkubsatu jira. Kanaafuu isa dhiisaadha ammaan tana naatu dubbata. Karaa gabaabaa jechuun wanni ani isinitti himuu barbaadu dhibeen isaa jechuudha. Wajjiniin haasaweetiin jira yeroo dheeraa wajji turre amma wajjin haasaweetiin jira jechuudha. Rakkoon isaa maali ni beeytaniimi? Jimaa goggogaa kana biyya alatti erguu ture san dalaguu ture jechuudha. Gaafa dura dhufu maallaqa baay'ee qaba na Finfinnee wajjin ture maallaqa hedduu qaba 1,600 qaba jechuudha maallaqa Itoophiyaa. Maallaqa san hunda osoo jimaa kana erguu dhumee jira jechuudha. Achirraa itti haadha eega maallaqa fixee booda amma waa akkaawuntii dubbachuu yoo dubbatte ni lola jechuudha. Achirraa itti haadha dirree teessii jechuudha wanni inni irraa dhukkubsatee maddii deddeemuun gaarii miti. Waan inni irraa dhukkubsatee dirree teessii jechuudha rakkina diinagdee fi kanaafuu maallaqa dila sana guutuu akka dhabee nama gargaarus hin qabu jechuudha. Kophaasaa waan jiruuf jijjiiramee jira jechuudha. Kanaafuu amma inni kun isa dhaqqabuuf jechuudha. Karaa gabaabaa isa dhufuuf inni kun dafee karaa deebi'uuf hedduu hin kunne jechuudha. Aqleen xiqqoo irra ni jirti. Akka hin arku jiru xiqqoo ni jirti. Dafee karaa wanni deebisumma namni gariin mana hakimaa geessitanii maarree achi dhaqa kana daran karaa gabaabaa silaa jechuudha. Akka yaada kiyya wanni nan argu jiru diinagdeen sun bakka deebitee fi namni kun nama dafee karaa deebi'uudha. Wanni nan irraa hubadde jechuudha. Rakkina diinagdeeti gabaabumatti tana ta'uu beekaati. Oromoon miliyoona 50 xiqqoo darbinaa miliyoona takkaa'u darbuu hin dandeessan jechuudha. Nama Oromoof waadduu godhe miidiyaa qabuun Oromoo bira dhaabbatee waadduu godheefee jira. Oromoo gargaaree jira jechuudha. Oromoof qabsaa jira. Saniifuu galata isaanii beeytanii ani isinitti himu isiniif haara'aa miti. Sooshaal miidiyaa irra wajji turre waa hundaa wajji argu jirra. Hanga inni Oromoo miidhama qoqoma Oromoo qabu suni beeyna. Hanga inni rakkata Oromoo gargaaru suni beeyna. Kanaafuu amma mataa isaatii deebi'ee gizee rakkatu Oromoon laaluun qabu dhibeen isaa taniidhaan isinitti himetan. Dhibee tana beeytanii godhuu qabdaniin isin karaa gabaabaa. Moobaayilli kunis moobaayila isaati. Moobaayilli noot 9dha. Moobaayila guddaa kana kan yuutuubaan dalaguu ture isa kana akkana cabsee jechuudha. Kanaafuu gidaara gadhiisee cabsee jira. Amma jiruu hamtuu fayyisee jira jechuudha. Namni kun hedduu rakkatu jira. Kana
Oromoo isinuu nama qarooma qabu beeku qabdan nama kana jechuudha. Beeytanii daddaftanii dhaqqabu. As bira kutee immoo gaafa irra tutturte deebisuun nu jabaatti wallaansi fedha karaan deebisu. Antanumaan isinit dhaama osoo inni dhiyoo jiru haadha qabnuun isiniin jaa. Galatooma. Obsa. Nagee qabdaa? Boromee isa dhahinamee bakka bashannanaa isa hojii dhahinamee bagandee jirru kana keessa. Ilmi namaa egaa bakka hedduu deemuu danda'a guyyaa tokkotti. Yoo gartee sagantaa isaa wal qixxeeffate. Maaliif namni hojii akkanaa dalagu namni gartee hojii jihaadaa si galee hojii akkanaa namni hojjetu bakka takkatti argamuu qabu bikkoota adda addaatti yoo har'aas oolee boroochi yoo boroochi oolee boroos. Amma isa dhahinee naaf yaate immoo borume. Amma baruu yoo rabbi jee baruu asuma keessa tokkuma kana keessa bakka adda addaa deemuu dandeenya. Garuu bakka deemnu kana icciti namni gartee islaamummaan jaara. Ummata islaamaatiin islaamummaa tokkotti islaamummaa takkitti dur turteen deebisaa jee namni lafaa ka'e tokko namni jihaadattiin amana. Namni gartee seefiin dhufee seefiin deebisa. Humnaan ka dhufees humnaan hin deebisa. Ka gartee kara fadheenii dhufe niin deebisa jee namni lafaa ka'e bakka takkatti hin argamu. If eeguu qabaa jechuudha. Iccitii isaa eeggachuu qaba. Kana amma bakka kana bobbaana jee wanni siimuu qabu baruma gartee iccitiidhaan bakka itti bobbaanu sanitti bobbaana. Rabbi irratti gargaarsifannee jechuudha. Kanaan si anamma boroofa qarsaa faa deemuu fedha ciroo faa deemuu fedha as yookiin ganda kana keessa barooda kana keessa bakka tamtu jira bakka bireetti bakka dhayi. Qophiidha bakkoota ati kabta kana deemu. As yoo ati ijoon nageessi siin jee yoo. Yoon si geessi siin jee ni jira bakkoota adda addaa. Eessa nageessi fedhu? Asuma. As eessa nageessi? Asuma masgiida gartee itti barachaa ture. Akkuma gara waan kanatti bobba'uun kakaase masgiiduma sana. Masjidi malee jechuudha. Iddoo bashannanaa bakka bareeddummaa masjida dhahinee jechuudha. An bashannanuu fedha kanaaf masjida dhahinee bashannanaa jechuudha. An masjida iddoo bashannanaa. Maaliifi ni rakkatee jettee ni ibsaa jirti. Ilmi namaa yeroo rakkate rakkoo hamtuu yeroo itti dhufte gara ilma namaatii maka dheessu. Gara gartee makluuqaatii miti gara kam dheessa gara rabbii dheessa jechuudha. Ani maalin barbaada maallaqa guurrachuun barbaadu maallaqa walitti qabachuun barbaadu maqaa rabbiitiin daldaluun barbaadu ka maqaa rabbiitiin daldalu numa daldalama ibliisa san shaytaana san ka maqaa rabbiitiin daldalu ani rakkoon hamtuu yoo na dhufte deemee gargaarsa namarraa barbaadu ilma namarraa eenyurraa hin barbaada rabbii kiyya tokkicharra jechuudha. لا إله إلا الله وحده لا شريك له نمجي لا إله إلا الله محمد رسول الله جينا مقارب بيخنا كبته نمني لفاقه ديمي قرته أورموت ليش ديمي قفن دمين بنته ديمي قرته دراما قرته بالبلا مالي فين شابس دراما كان عندنا قولا أين يكتين ليسا ربي تكتش قرته كان دورك أين ندورك إيش ربي مالجا كل سيئات من نفسك جا وإني هم تو نفسي خيت الراي فرد وجا كل قرته كل حسنات من ربك جا واني قارين هندي ربي غير الراي فرشتو كبدا جا فيتو فرت فيتو إيستجا كان دود مل نمر منا الله أكبر جنة رقا كمنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له جنة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير جنة ربي قرقار سبنا اتدمنا جنة دلقان خنم دلقان خي خنين وجد أما دلقان فيت دلقان خي خنم أما ماله بوداس فولدرين كي ماله فولدرين خي خبيق ربي أنا فولدرة المنامات المنامات قا فولدرة نيم بيها وجه نما كيجي خبيقه أنت مال توفيت مال قروفيت أنا واني قروف أدم بيها واني نين كبر دخانة خايو تيجا خايو تنارا نقدر قارمه نسمت قالوا أنا واني اللي فاقيه جهاد في نما قرتي إسلام ميدو إسلام ما تكيسو قرتي خمس جيدة إسلام إرتي دراما دلقو كاكسي دراما نرد دلق يو دراما ندلقو وانا كنات دلقا سنفيت ويشو ستي ميبر قرين جماع كميتي أتي جماع كمين جا وما جتشو درب لنا مثلا ونسي خلقه فكين يسيدوا وما يسوي إرام فتيجتشو خنافو أنتي جماع كما تتانا أتي كمي أني كمو واني نجماع ديف نتكون كبتو نميدون كبتو خلقنا مناجتشو يا دي دبلتا كبدا كابو يا دي دبلتا أنا أرين كابو خالص أنا فتر جو قافين قافت مو إتمام في فودن دايجو akkasi oromooti jira waan ta'e isinii galee jechuudha kana sirbii hoo qabdanii waan ammaas dhaamsa tokko jira bilbilli kamaxxanfamu jira obboleessisaa dawwaltanii obsaan nu dubbisuu ni danda'a. Muhammad Amin yookiin Maammee Jaama. Ni dubbisnaa itti kannii obsa kannii nama dhukkubsatu bakka argitanii jirtanii
bilbila isaa gaafachuun isin hin barbaachisu. Ammas Sagalee isaa dhaga'u jiru kun gara biraatti iccitii dhoofachuu qaba namni sagalee isaa dhaga'uun isin hin barbaachisu. Isin waan isinirraa eegamu godhuu qofa bakka waan dandeessan. Akkasitti beekuu qabdan bilbilatti kan warri jettanis sirrii miti tana beekan isin. Akkaawuntii barbaannaan akkaawuntii kiyya akkuma gartee bilbila kiyya barbaadee harkatatti abbaa barbaadirraa eenyu haa ta'u ibliis haa ta'u sheeyitaan haa ta'u ilma namaa haa ta'u barbaadee akkaawuntii kiyya fudhate maallaqa itti naquudha. Yoo garuu immoo diraamaa biraatiin irratti dalaga jee rabbiin diraamaa irratti dalaga.